waggaa 8 maraatu waliin jiraatte. Yoya ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan ta'e seenaa nama barsiisu akkanumallee nama bashannansiisu isiniif qabaddeen dhiyaadheeraatii laayik gochuun qophii kana akka jalqabdan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 subscribe gochuun maatii keenya ta'aa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti isin dabarsa. Haadha manaa fi abbaa manaa baay'ee wal jaallatanii tokkotu ture. Haati manaaf abbaa manaan kun wal barumsi isaanii yeroo barnoota sadarkaa lammaffaa waliin baratanii ture. Naannoon jireenya isaanii bakka tokko waan ta'eef konkolaataa yookiin immoo baasii mana barnootaa tokkoon waliin bahanii galu. Baasii kanarratti fedhii waliin dubbachuu erga horatanii booddee irratti immoo jaalallee ta'anii barnoota qophaa'inaa barnoota yuunivarsiitii erga waliin baratanii booda hojiirratti bobba'uun hawwii jaalala isaanii yeroo dheeraa kan ta'e bultii dhaabbachuun waliin jiraachuu jalqabanii. Yeroo kanatti haati manaas ta'e abbaa manaan nama fayyaa nama gaarii hawaasa biratti baay'ee jaallataman ilmaan horatan illee seeraan kunuunsuun kan barsiisan kan guddifatanidha. Maarreegaa addunyaan kun wanta namatti hin finne ba'aa dhala namaa hin baachisne hin qabdu mitiire. Ijoollee lama waliin erga horatanii booda abbaan manaan sammuun isaanii tuqama. Sababni rakkoo sammuu isaa immoo hojii sammuu isaa ol ta'e yeroo dheeraadhaaf hojjechuu isaati. Al tokko itti gaafatamummaan maatii irratti fudhatamu maatii sadarkaa tokkorraa gara sadarkaa gara biraatti ceesisuuf jecha ilmi dhiiraa yookiin immoo ilmoon dubartii itti gaafatamummaan fudhattu humnaa ol yoo itti ta'e darbeellee dhukkuba darbeellee baay'ee ta'uu ni danda'a. Maarree abbaa manaan kun waa'ee dhimma maatii isaatti baay'ee otoo of dhiphisuu sammuun isaanii tuqama. Guutummaa guutuuttis maraatuu ta'ee ofitti odeessuu iyyuu nama karaarra deemu dhagaatiin rukutuu fi kanneen kana fakkaatan mallattoo maraatuun tokko agarsiisu hunda mul'isu eegalee. Yeroo kanatti haati manaan mana yaalaa jira jedhamu waan qabdu gurgurtee deemtee yaalchifachuus yaaltus abbaan manaan ishee dhibee kanarraa fayyuu hin dandeenye. Darbee isheetiin rukutaa ijoollee ishee reebaa halkan waan iyyuu nagaadhaan buluun gonkumaa hin danda'amu. Kana qofaallee otoo hin taane mana maatiin isaanii kennaniifi keessa sababa abbaan manaan halkan iyyee riba nama dhorkuuf namoonni naannoo bulchiinsa magaalaatti iyyatanii maatiin kun qe'ee kana gadhiisanii haa ba'anii isaaniif jecha riba dhabaa jirraa jedhanii himachuun qe'ee sana hariisisanii. Wanti kun hawaasa naannoo qofa otoo hin taane ijoolleen haati deesse jechuun ilmaan nama kanaa firoottansaa hedduun nama kana jibbanii. Yeroo kanatti yeroo tasgabbaa'u deemtee hammachuun yeroo uffanni isaa xuraa'u deemtee irraa miicuun qaama isaa dhiquun yeroo beela'u sa'aatii isaa dheegdee nyaachisuun yeroo dheebotu bishaan qulqulluu kennuufiin fayyaa isaattis dhukkubsataa isaattis keessi ishee kan hin jijjiiramnee fi haadha manaa isaa qofa ture. Yeroo iyyuu sagaleen iyya isaa gadi bahee hanga danda'ame uummata naannoo akka hin jeeqneef balbala itti cufti. Yeroo sammuun isaa itti ka'ee meeshaawwan garaagaraa caccabsuuf ka'u amalaan suuta jettee harka isaa hiitee tasgabbeessuuf ni yaalti. Kana gidduutti garuu takkaa lama kan hin jedhamne si'a hedduu ishee rukutee moccoree haadha manaa isaa miidheera. Sammuun isaa guutummaatti itti deebi'uu baatus yeroo xiqqoo fooyya'uu fi deemtee akka abbaa manaa isheetti hammatti. Kun raajii kan ta'ee fi obbolaan haati manaa haatiif abbaan firoottan ishee hanga yoomiitti nama kana waliin akkanaan rakkattaa maraatuun erga yoomii manatti hidhamtee haala kanaan kunuunfamti. Gadi baasii gadhiisii akka garaasaa jooree bakka barbaadee nyaatee bakka barbaade haa buluu. Lubbuun nama akkanaa gabaabaadha. Maaliif daftee jireenya kee hin fooyyeffattu? Ijoollee keef
dhala kee fi yaadduu jedhanii ishee rakkisu. Ishiin garuu deebiin ishee hanga ani lubbuun jirutti hanga inni lubbuun jirutti eessayyuu dhiiseen hin deemuuni. Kaleessa abbaa manaa koo kan ture har'a maraannaan dhimmatti jireenya koon hiikuu hin qabu. Ijoolleen koo carraaf yoo ta'e ni guddatti, carraaf yoo hin taane immoo innumti seeraan harka maatii isaatti guddate abbaan manaan koo iyyuu kunoo fayyaa dhabeeraa jettee deebistii fi kaanillee haa hafuutii iyya abbaa manaa ishee ijoolleen isheen jaallatanii deemanii yeroo hedduu mana akkoof akaakayyuu isaanii bulu. Haala kanaan dubartiin kun waggaa 8 guutuu nama kana waliin rakkatte. Turtii kanaan otoo jirtuu guyyaa tokko garuu waan tiraajii ta'e tokko ni mudata. Namicha maraatuu kanaa fi haadha manaatu mana keessa jira. Inni harkii fi miilla isaa hidhameera. Kana dura nan nyaadha nan dhuga kana godhaa jedhee afaanii baasee isheetti hin dubbatu. Guyyaa kana garuu haati manaan suuraa ijoollummaa abbaa manaa ishee hanga yeroo gaa'elaa isaaniitti daddabarsitee yeroo ilaaltu abbaan manaan harka kiyya narraa hiikimee nan ilaalaa jedhee ishee gaafate. Yeroo kanatti isheef kun jecha dinqiidha. Maal jettee irra deebisuun yeroo gaafattu homaa deebisuu didee daftee harka isaarraa hiiktee albamii suuraa qabu sana itti kennite. Hundumaa laalee imimmaan ija isaarra lulaasee haati manaas waa hubachuu waa yaadachuu danda'uu isaa yeroo hubattetti waaqaaf lafa ishee liqimsu dhabde. Battaluma mana yaalaa geessuun mallattoonni argisiise yeroo himtu suuraawwan kanneen guddistee dhiqsiisuun mana keessaa akka keessu hakiimonni itti himanii. Guyyoota booddee mataa isaatti waa'ee suura kanaa bakka hidhamee jirutti dubbachuu jalqabe. Yeroo booddee maqaa haadha manaasaa waame. Ijoollee isaas gaafachuu jalqabe. Guutummaa guutuutti fayyee jireenya jiru keessaa bahuun maraatummaarraa bilisa ta'e. Haati manaa tokko qofa taatee isa waliin kan turte waggoota 8 kana guutuu halkaniif guyyaa yaa rabbii koo abbaa manaa koo kana akkanatti nambisiinii naaf fayyisii jettee imimmaan lakkuu dhiiga makate boo'aa gara samiitti facaasaa turte. Booddee irratti garuu abjuu ishee rabbi milkeessee kadhannaa isheetti galagalee abbaan manaan ishee dhibee jirurraa fayyaa ta'uunsaa mana yaalaa deemeerree mirkanaa'e. Gara hojii isaa duraatti illee deebi'ee erga fayyeen booda ijoollee 2 dabalatanii jireenya gammachuu jaalala qabu jiraachuu itti fufanii. Dubartiin akkana gootu biyya keenya keessa otoo ta'ee eenyu abbaa manaa isheetiif jaalala hanga kanaa qabdu fayyaa ta'es maraates jaalalli ishee hin jijjiiramnee fi jennee otoo gaafannee hunduma keenyaaf gaaffiidha. Fayyaa yeroo taanu harka keenyarra waa yoo jiru eenyuyyuu kara deemaan nu jaallata. Yeroo guyyaa dhukkubsannetti garuu namni nu waliin ta'u nama dhugaa nu jaallatu jaalalaan rabbirraa eebbifamee kennaa qabu qofaa. Maraataa ta'anii jaalatamanii jiraachuu miti fayyaa ta'aniiyyuu waliin jiraachuun baratti ulfaate. Rakkoon jireenya keessaa baratti heddummate bara hamaa keessa jirra. Bara kana keessa dhuguma rabbi jaalala akkanaa onnee keenyaaf haa kennuun dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Yoo jaallattan laayik godhaa. Hiriyoota keenya illee ni barsiisa yoo jettan seenaa kana sheer godhaa. Laayikii fi sheer gochuun keessan gama tokkoon obboloota keenya hin dhageenye yeroo qaqqabu gama biraatiin immoo seenaawwan akkanaa guyyaa guyyaadhaan barbaannee akkan dalaguuf humnaa fi kaka'umsa naaf kennaa. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa waan isinitti dhaga'ame yaada keessan illee nuuf qooduu komentii jalatti hin dagatinaa. Seenaa gara biraadhaan hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan nagaan turaa kanan isiniin jedhu ana obboleessa keessan Gammachiis Tashoomeeti. Ulfaadhaa yeroo gaarii. La 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 la.